Nagaaniif araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan geggeessitoonni waldaa ijoollee kakuu, tajaajiltoonni waldaa ijoollee kakuu hundumti keessan akkam jirtu? Sagantaan kun irratti qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu waldaa nuti ijoollee kakuuti online church irratti jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u, galanni ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ameen. Waaqayyo sagantaa waldaa kanarratti nuuf qopheesse waan baay'ee nutti dubbachaa jira, nu barsiisaa jira, nu gorsaa jira, nu sirreessaa jira. Waldaa ijoollee kakuu hundumti keessan akkam jirtan? Gaasoomaaf sagada guyyaa 8ffaa irratti Waaqayyo tokkoon keenyatti haasa'aa jira. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaa ijoollee kakuu hundumti keessan akkam jirtu? Egaa har'as immoo Waaqayyo waan nutti haasa'a, waan nutti dubbata jedhetan abdiif amantiin qaba. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo inni anaaf isinitti dubbachuudhaaf immoo yeroo kana carraa kana nuuf kenne maqaan isaa ulfaatu. Hunduma keenyatti Waaqayyo dubbachuudhaaf kun yeroo Waaqayyooti. Yeroo Waaqayyo namni beeku inni baay'ee nama milkaadha. Yeroo Waaqayyo isatti dubbatu, yeroo Waaqayyo isa gorsu, yeroo Waaqayyo isa leenjisu, yeroo Waaqayyo isa sirreessu namni beeku inni baay'ee nama milkaadha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo nutti haasa'uu barbaadeera. Waaqayyo nu gorsuu barbaadeera. Waaqayyo nu barsiisuu barbaadeera. Sumaaf sagada guyyaa 8ffaa kanarratti immoo Waaqayyo maal nuun jedha laata? Maal nuun jedha? Waa'ee soomaa irratti guyyoota 7 darban keessatti waa'ee soomaa irratti, zuuraa soomaa irratti Waaqayyo waan baay'ee nutti haasa'aa, waan baay'ee nu gorsaa dhufeera. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'as immoo Waaqayyo waan nuun jedhu qaba, waan nutti dubbatu qaba, waan nu gorsuu qaba, waan nu barsiisuu qaba. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Egaa kallattiidhaan amma gara sagalee Waaqayyootti walii wajjiniin yeroo itti seennu ta'a. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo isa jiraataa, isa humna hojjetu of keessaa qabu, sabillaa qara lamaan qarame caalaa qara qabu walii wajjin in ilaalla jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Isaarraa keessatti immoo soomaaf sagada keenya keessatti amantiidhaan kadhachuu. Haleluuyaa. Akka sagalee Waaqayyootti kadhachuu jennee ilaalleerra. Amma immoo Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa guyyaa 8ffaa kanarratti immoo amantiidhaan kadhachuu. Maaliidhaan kadhachuu? Amantiidhaan kadhachuu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa kaleessas Yaaqoob irraa tajaajilamne, har'as Yaaqoob irraa hin tajaajilamna jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa Yaaqoob irraa hin tajaajilamna jechuudha. Ergaan Yaaqoob kan inni barreeffame warra Gooftaa Yesus Kiristoositti amanan sirreessuudhaaf. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amantoota Gooftaa Yesus Kiristoosiin fudhatan sirreessuudhaaf kan inni barreeffame jechuudha. Yaaqoob kun nama salphaa isinitti hin fakkaatin. Waa'ee Yaaqoob yeroo biraa ilaalladhe isinitti beera. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Walgahii guddaan ta'e jechuudha. Amantoota sirreessuudhaaf walgahii guddaan ta'e yaanni Yaaqoob fudhatama argate. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaanni Yaaqoob fudhatama kan argate immoo Yaaqoob of keessaa kaasee dubbate osoo hin taane yaada Waaqayyoo waan dubbateefidha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaada Hafuura Qulqulluu waan dubbateefidha jechuudha. Ergaan Yaaqoob kun kan barreeffame sirriidhuma isaa gaafa laaltanii maaliif akka inni barreeffame in ibsa kutaa kana keessatti jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee lakkoofsa tokkorra walii wajjin ilaalla. Ergaa Yaaqoob ergee jedha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkas jedha. Ani Yaaqoob hojjetaa Waaqayyoo, hojjetaa Yesus Kiristoos. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Ani Yaaqoob hojjetaan Waaqayyoo, hojjetaa Yesus Kiristoos.
hojjataa waaqayyo erga jedhee booda waaqayyo kun isa kamidha Yesuus Kiristoos jedheetti mooyyuu itti hima jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen an hojjataa waaqayyooti jedha waaqayyo kun immoo Yesuus Kiristoos akka ta'e jala sararii nama dubbatudha ta'ee hojjataa Yesuus Kiristoos ta'ee warra gosa 12 keessaa biyya diidaatti tatamsa'anii jiraniif kana caafuu kooti gosa 12 keessaa warra kamiif barreessaa gosa 12 gaafa jedhu gosa Israa'el 12 keessaa gooftaa Yesuus Kiristoositti warra amanan Yihudoonni baay'een isaanii hin amanne guutummaan harki caalmaan hin amanne isaan keessa namoonni muraasni qubaan lakkaawaman amananiiru Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u warra amananii biyyatti tamsa'aniif Kiristoos Yesuusitti amananii warra biyyatti tamsa'aniif jechuudha kan inni caafe kana caafuu kooti nagaan koo isiniif nan dhiyeessa jedheeti sana booda yaada isaatti garaa jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen egaa irra kan walii wajjin ilaallu Yaaqoob 1:5 irraa walii wajjin ilaalla jechuudha Yaaqoob 1:5 ergaa Yaaqoob 1:5 irraa kaasnee walii wajjin ilaalla jechuudha isa kanarraa keessatti ergaa Yaaqoob 1:5 irraa kaasnee walii wajjin ilaalla maaliidhaan yeroo soomaatti soomtanii kadhattan amantiidhaan kadhachuu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u maaliidhaan kadhachuu amantiidhaan kadhachuu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen maaliidhaan kadhachuu isiniin jedhe amantiidhaan kadhachuu haleluuyaa Meenan dubbisa kuticha isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate waaqayyo isa nama hundumaa harka guutee kennu fuula ifaadhaan haa kennu harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu inni in kennaaf Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u dubbii isaa kana keessatti baay'ee ergixanyaa ta'ee dubbata namichaan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan yommuu dubbii dubbatu keessatti kennuufii danda'an jenne hin kennaaf dhibbatti afaan guutee dubbata Yaaqoob Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen haleluuyaa Yaaqoob afaan isaa guuttatee dubbata dhibbatti waaqayyo kadhatte taanan siif kennaa laala isin keessaa jedheen namoota tamsa'anii biyya adda addaa jiran kana kadhannaa isaanii gaafa laalu kadhaan isaanii waaqayyo bira ga'an jiru kadhaan isaanii waaqayyo bira deebifuudhaan jiru waan ta'eef sababni immoo kadhaan isaanii deebii dhabeefi amantii dhabinaarraan kaanii waan kadhataniif kadhannaa isaanii keessatti amantiidhaan akka isaan kadhataniif gorsa isin keessa namni ogummaan itti hir'atu yoo jiraatu waaqayyo isaa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu erga jedhee booda innis hin kennaaf jedhe waaqayyo sii kenna yoo ati kadhatteedha garuu waaqayyo kan siif hin kennine jedheeti immoo garuu jedhee ka'e namichaan kun garuu jedhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan garuu otoo hin mamin Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u amantiidhaan haa kadhatu amantiidhaan maal haa godhu haa kadhatu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan namni mamuu akka dha'a galaanaa isa qilleensaan asii fi achi oofamee daddarbamuuti erga jedhee booda lakkoofsa 7 irratti waan jedhu laal namni akkasii gooftaa biraa waanan argadha jedhee hin eeggatin jedhe bakka yommuu kadhattan kadhannaa keessan keessatti mamiidhaan kadhattu taanaan shakkiidhaan kadhattu taanaan nan argadhaa laata hin argadhu laata yoon argadhes yoon dhabes meenan kadhadha jettanii meedhaan kadhachaa jirtu taanaan meenan dhawan argadhe mee kaanamni mee hin kadhanna mee akkas goona mee maalidha rakkina qabdi meentun jechuudha Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u rakkina qabdi mee hin kadhanna yoo argannes yoo dhabnes yaada jedhu kan of keessaa qabu hin kadhanna taanaan hin kadhanna hin arganna bakka Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u
Ameen ameen ameen. Meenan kadhadhala. Meenan kadhadha. Bakka shakkiidhaan Waaqayyo naa kenna moo naaf hin kennu? Waaqayyo naaf laata moo naaf hin laatu? Jennee shakkiidhaan kadhachuu irra Waaqayyo naaf kenna jennee amantiidhaan gaafa kadhanne hin arganne. Yaaqoob kadhannaa jara kanaa gaafa madaalu. Egaa Yaaqoob kan inni barraa ergaan kuni amantoota sirreessuudhaaf siniin jedheera. Warra amanan sirreessuudhaaf jedheera. Namni akka kanaa kun jedhe Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan Yaaqoobti. Namni akkanaa kun Waaqayyo biraan waan argadha jedhee hin eeggatini. Hin eeggatini. Erga jedhee booda garaan nama akkasii walalamiidha. Yaadin isaas waan hundumaa qabee gadi dhiisa malee iddoo tokko hin dhaabatu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Abbaa qooma akkas jedhe. Iddoo irra dhaabatanii si eeggatan irra dhaabadheen si eegan. Bakka sanaan socho'u dhaabadheen si eegan. Maali haga maal gootutti? Haga naaf deebistutti. Deebiin barbaada bakka. Deebiin barbaada. Naa deebista. Amantii guutuudhaan. Iddoo irra dhaabatanii eeggatan irra dhaabadheen si eegan. Dhaloonni ammaa garuu hin kadhatu iddoo sana dhaabatanii eegan. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Agaa kadhachuu kadhattee dhaabatteen eeggattu yoo ta'e maal faayidaa qaba kadhaan kee? Soomtee kadhattee dhaabatteen eeggattu yoo ta'e maal faayidaa sii qaba? Bu'aan isaa maali? Faayidaan isaa maali? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Maalinni bu'aan isaa? Maalinni faayidaan isaa? Kadhattee isa kadhatte dhaabatteen eeggattu yoo ta'e kadhachuun kee maaliif barbaachise? Eega kadhatte dhaabattee eeggachuu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Dhaala garaan nama akkasii walalamiidha. Yaadni isaas waan hundumaa qabee gadi dhiisa malee iddoo tokko hin dhaabatu. Iddoo tokko hin dhaabatu. Kanas hin kadhata, sanis hin kadhata, tokko hin dhaabateen eeggatu. Raafama guddaa keessa gala jechuudha. Buleessa koo buleettii koo sin gorsa. Kadhannaa kee keessatti waan kadhatte Waaqayyo akkasii kennu amani. Shakkii malee kadhadhu. Yoo sagalee Waaqayyoo Maariqoos irratti hin dubbata. Akkas jedha. Maariqoos 11:24 irratti akkas jedha. Kanaaf isinittan hima waan kadhattan akka waan kadhattan waan hin gaafattan akka waan hundumaa akka waan fudhattanitti lakkaa amanaa isinifis ta'uuf jira. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan kadhattan waan gaafattan akka waan fudhattanitti maal godhaa? Lakkaa. Isinii ta'uuf jira. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Waaqayyoon yoo kadhattan dhuguma Waaqayyo waan isin kadhattan isiniif kenna. Yoo Waaqayyoon kadhattan jechuudha. Waan isin kadhattan Waaqayyo isiniif kenna. Waan isin gaafattan Waaqayyo isiniif laata. Inumaayyuu Maatiyos 7:7 irratti sagalee Waaqayyo akkas jedha. Yesuusitti fufee kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif banama. Jedha. Jecha jara muraadha bakka kun. Yesuus bartoota isaatiin yookaan immoo warra isatti amananii maal jedheeni kadhadhaa hin argattu. Barbaada kadhadhaa isiniif kennama barbaada hin argattu balbala rukutaa isiniif banama ittiin jedha. Yaada jala muraa ta'e tokkoon jechuudha. Yesuusitti fufee kadhadhaa yoo kadhattani isiniif kennama. Barbaadaa yoo barbaaddani hin argattu.
balbala rukutaadhe yoo rukutatanii ba'a. Haleluuyaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dakka. Dubbii jala muraadhaan. Dubbii shakkii of keessaa hin qabne. Dubbii dhaabataadhaan. Yesus dubbate. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dubbii dhugaadhaan. Dubbii shakkii hin qabneen gooftaan keenya Yesus Kiristoos kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif banama. Kan kadhatu hin fudhata. Kan barbaadu isin argata. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Buleessa koo buleettii ko. Amantiidhaan kadhadhu. Shakkii malee kadhadhu. Amantiidhaan kadhadhaa jedhe Yaaqoob. Shakkii dhiisaati. Garaan nama akkasii walalamiidha. Waa hundumaa qabee gadi dhiisa. Waaqayyo biraa homaa hin argatu jedhe. Namni akkasii gooftaa biraa waan argadha jedhee hin eeggatini. Garaan nama akkasii walalamiidha. Amantiidhaan kadhadhaa. Amantiidhaan yoo kadhattan siniif kennama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Amantiidhaan yoo kadhattan isiniif kennama dee Yaaqoob. Maatii sitti irrateera. Amantiidhaan kadhadhu. Waaqayyo irraa maal barbaadda? Amantiidhaan kadhadhu. Sitti cufamee sii banama amantiin kadhadhu. Si alaa badee sii argama amantiin kadhadhu. Hin dhabdee kadhadhu siif kennama. Yoo kadhatu mamiidhaan osoo hin taane amantiidhaan. Garuu otoo hin mamin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu akka dhaa galaanaa isa qilleensaan asiifachi oofamee daddarbamuuti. Namni akkasii gooftaa biraa waan argadha jedhee hin eeggatini. Namni akkasii waaqayyo biraa waan argatu. Namni raafamu waaqayyo biraa waan argatu. Namni amanu garuu hin fudhata. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ambaaqoon maal jedhe? Ambaaqoon irra sin geessaa qaba. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Amantii qaba namichaan. Waan kadhate argachuudhaaf amantii qaba. Waan kadhate argachuudhaaf amantii qaba. Boqonnaa tokko keessatti waan baay'ee waaqayyoon gaafateera. Boqonnaa lama keessatti garuu dhaabadhee tas eeggadhadheen waan kadhate sana. Ani iddoo dhaabatanii eegan irra dhaabadheen nan eega. Koobii sana irras nan ijaajja. Kunoo dubbii inni anatti dubbatu nan nagaa. Wanta ani isa komadheefis waan inni deebisu nan ilaala. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Mee waamee waaqayyo jedhu nan ilaala. Ani garuu jedha Mikiyaas irratti ani garuu abdiidhaan gara waaqayyoo nan ilaala. Waaqayyo koo isa na fayyisus nan eeggadha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Nan eeggadha erga jedhee booda waaqayyotu anaaf dhaga'a jedhee dubbate. Waaqayyotu anaaf dhaga'a. Ambaaqoom maal jedhe? Ani iddoo dhaabatanii eegan irra dhaabadhee nan eegan. Eenyuun? Waaqayyoon. Buleessa koo obboleettii koo amantiidhaan waaqayyoon kadhate waan irra kadhatte sanaaf immoo dhaabadhu waaqayyoon eegi. Amma yeroo baay'ee amantiidhaan kadhattee dhaabattee eegdu yoo ta'e maal faayidaa qaba? Waan kadhatte sanaaf deebii sana eeguu qabu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa hunduma qabdee gadhiisu miti akka Yaaqoob jedhe. Yaaqoob maal jedhe? Kanas qabanii kanas gadhiisanii walumaa gadi jooraa oolu. Joorsi akkanaa kuni
waa hunduma qabanii gadhiisuun kuni waaqayyo biraa bu'aa namaaf hin fidu. Haleluuyaa. Ani iddoo dhaabatanii eegan irra dhaabadhee nan eega. Koobii sana irraas nan ijaajja. Bakka iddoo irra koobii jechuun iddoo irra dhaabatu sana jechuudha. Dhaabadhee nan eega. Nan ijaajja achuma ijaajja. Kunoo erga jedhee booda kunoo dubbii inni anatti dubbatu nan dhaga'a. Bakka achi dhaabadhee waan waaqayyo dubbatu dhaga'a. Itti aansees immoo wanta ani isa qomadheefis waan inni deebisu mee nan ilaala. Waaqayyo maal deebisa? Deebii maal qabda waa'ee kanaaf? Komina si qomadhe kanaaf deebii maal qabda? Gaafina si gaafadhe kanaaf deebiin kee maal? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Amantiidhaan waaqayyoon kadhachuu. Namni amantiidhaan waaqayyoon kadhatu dhugumaan waaqayyo irraa hin fudhatu. Cufamee jira. Eeyyeen siiba nama kadhatu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen. Haleluuyaa. Kakuu haaraa keessatti namni amantiidhaan kadhatu, namni amantiidhaan dhaabatee eeggatu argata. Mikiyaas 7:7 irratti akkas jedha. Ani garuu abdiidhaan gara waaqayyoo nan ilaalaa. Maalidhaan? Abdiidhaan gara waaqayyoo nan ilaalaa. Waaqayyoo koo isa na fayyisu nan eeggadhaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaa. Fayyina barbaadaaf gara biraan deemu, hiikamuuf gara biraan deemu, furmaataaf gara biraan deemu, waaqayyoo koo isa na fayyisu nan eeggadhaa. Itti dabalee immoo waaqayyotu anaaf dhagaa'e. Iyya koo kan biraan dhaga'u. Kallattii biraan keenya namni kun baay'ee nama dinqanillee. Mikiyaas maal hin kenne kallattii biraan keenya. Kallattii biraan keenya kallattii biraan hin barbaaddanne. Dhaloonni bara keenyaa immoo asin waaqayyoon kadhataa asinis immoo iyyuu karaa isaatiin deema. Lama hin danda'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Ameen. Kan dursettan milkaa'e jechuun hin danda'u. Lama hin danda'amu obboleessa koo. Tokko qabadha. Lama hin dandeessu. Lama hin dandeessu tokko qabadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Dhaabadheetanii waan waaqayyo jedhu dhaggeeffadha. Namni kun iddoo kootiin socho'u dhaabadheetan waan waaqayyo jedhu dhaggeeffadha. Namni dhaabatee waaqayyoon eegu waaqayyoon deebiin deebisaaf. Hallelujah. Mbaaqoon maal jedhe? Iddoo irra dhaabadheeta waaqayyoo hoo eegaa. Isaayyaas irrallee mee wajjin ilaallu. Isaayyaas 21:8. Eegdichis iyyee yaa gooftaa ani guyyaa hundumaa iddoo dhaabatanii eegan kana nan dhaabadha. Halkan hundumaas dammaqee nan eega. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Bakka halkan hundumaas dammaqee nan eega. Iddoo kootiin socho'uusaa. Bakka kootiin socho'u. Hagan deebii argadhutti. Waaqayyoon deebisa. Ameen. Waan ati isa qomatteef waaqayyoon deebisa. Ambaaqoom dhaabatee waaqayyoon hin eegu. Yommus waaqayyoo deebisee mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti mul'isii gabatee irratti caafittiin jedhe. Mul'anni kun yeroo itti raawwatamu isaaf ta'u hin eega. Waa'ee guyyoota booddees hin dubbata. Garuu soba miti. Yoo lafa irra harkifame iyyuu isa eeggadhu. Inni dhugumaa hin dhufaa hin turus. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen ameen. Eeggadhu jedhee waaqni. Nan eeggadha gubbaan.
dhaabadheen eeggadhu bakka jedhe Yesuusidhaaf galanni guddaa eeggatte yoo tureeyyuu hin dhufaa Yesuusidhaaf galanni guddaa yoo tureeyyuu hin dhufaa ameen haleluuyaa yoo tureeyyuu maal ta'a hin dhufu Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuu tureera jedha namoonni maa tureera maa turte yoomi laataaya yoomuma laataa Yesuus koo yoom nufta laataa maraanaata agartani yoom nufta maraanaata Yesuusidhaaf galanni guddaan dafii koottu sin eegaa iddoo dhaabatanii eega irra dhaabadheen si eegaa mana kee keessa dhaabadheen si eegaa qulqullummaa keessa dhaabadheen si eegaa gaarummaa keessa dhaabadheen si eegaa jaalala keessa dhaabadheen si eegaa tokkummaa keessa dhaabadheen si eegaa Yesuusidhaaf galanni guddaan ameen ameen kanaaf amantiidhaan kadhachuu yommuu kadhannu mamii tokko malee maal gochuu amantiidhaan kadhachuu namni amantiidhaan kadhatu Waaqayyo biraa hin argata namni mamu garuu Waaqayyo biraa waan argatu jedhee Yaaqoob dubbateera Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 haleluuyaa Yaaqoobtu dubbate Waaqayyo isaa eebbisu Yaaqoob warra amanan sirreessuudhaaf ergichi isaa kan inni barraa'e jechuudha ergaan Yaaqoob kan inni barraa'e warra amanan sirreessuudhaaf isin keessa nama tokkotti ogummaa yoo irrate Waaqayyo isaa nama hundumaaf harka guutee kennu fuula ifaadhaan harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu innis hin kennaaf hin dhowwatan jenne Yaaqoob hin kennaaf baleessa koo buleetti sin dhowwatu Waaqayyo sii kenna dhugaan siin jedha Waaqayyo sin dhowwatu sii kenna yoo ati amantiidhaan kadhatte egaa soomaaf sagada keessatti waan kadhattan sana amanaa garuu otoo hin mamin amantiidhaan haa kadhatu namni mamuu akka dhaa galaanaa isa qilleensa asiifachi oofamee darbamuuti namni akkasii waa gooftaa biraa waan argadhadhee hin eeggatin garaan nama akkasii walalamiidha yaadini isaas waa hundumaa qabee gadi dhiisa malee iddoo tokko hin turu iddoo tokko hin dhaabatu jedhee akkasuma Maarqos 11:25 kanaaf isinitti ani maadhe Yesuus waan kadhattan waan gaafattanis hundumaa akka waan fudhattaniitti lakkaa amanaadhe lakkaa'uu bichaas miti akka waan fudhattaniitti lakkaawwachuu keessan bichaa miti maal godha amanaa isiniifis ta'uuf jira bakka isinii ta'uuf jira bakka isinii raawwatamaa kadhanneerra hin fudhanne garuu harka keenyarra hin garre garuu akka waan harka keenyarra galeetti maal godha lakkoofne sana booda maal godha hin eegganne nuu ta'a jechuudha Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan nuuf kennama baay'ee keessan barreessitanii dura Waaqayyoon keenye malee Waaqayyo baay'ee keessaniif waan baay'ee deebiseera karaa isin kadhattan waa baay'ee Waaqayyo deebiseera barreeffattanii dura Waaqayyootti waan hin keenyeef garuu adda baafachuun sin dhiba malee Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ani yeroo tokko yaadannoo koo kaasee gaafa laalu kadhaan bara 2000 kadhadhe wayi Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u waggaa baay'ee booddee gaafa yaadannoo koo irra laalu yaadannoo koo irra jiru bara ni raawwatame hin beeku garuu raawwatameera kadhichi akka ani kadhadhee barreessee lafa kaa'een jira yeroo inni raawwatame hin beeku raawwatameera bara inni raawwatames bara meeqa akka inni ta'e hin beeku bara inni itti laalee garuu na dinqisiise jechuudha ilaa kadhadheen jira waan akkana Waaqayyoon boonaa kenne waan sana fudhadhee ittiin bakka dhimma ba'ee Waaqayyoon thank you hin jennee galatoom hin jenneen Waaqayyoon baay'een keenya kan akkasii akkana jirra baay'een keenya Waaqayyoon hin kadhannaa Waaqayyoo hin raawwata Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan hin daganna ameen haleluuyaa hin daganna laalaa obboloota tokko Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan waan kadhattan akka waa fudhatteetti lakkaa amanaa yeroo san kadhadhee amanee bakka naaf kennama jedhee fudhadhee shallisee dagadhee mata duree san
garuu waaqayyo yeroo isaa eegee raawwate yerootti raawwatamu yeroo isaa malee hin ta'u har'uma waan tokko bakka har'uma ta'u hin ta'u waaqayyo akkaataan itti deebisu isatu beeka. Eeliyaas battalumatti ibidda gadi buuseera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Abbaa keenya Abrahaamin immoo waggaa 25 tursiiseera. Eeliyaas battalatti ibidda gadi buusee qabu godheera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abbaa keenya Abrahaam waggaa 25 lafarra buuteera. Kanaaf waaqayyo sirriidha. Dafee deebisuun isaa sirriidha. Turee deebisuun isaa sirriidha. Deebisuu dhabuun isaa illee sirriidha. Waaqayyo dogongora hin qabu waan ta'eef jechuudha. Ulaan bantii waaqaa isin irratti haa banamu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barriif jireenyi keessan maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Hundumti keessan eebbifamaa. Ayyaana waaqayyo keessatti naa turaa. Waaqayyo sin faana haa ta'u. Waaqayyo sin haa eebbisu. Jiruun keessan jireenyi keessan maqaa Yesuus Kiristoositiin haa eebbifamu. Guddaa sin jaaladha. Guddaa sin kabaja. Yommuu kadhattan maaliidhaan kadhadhaa jedheera? Amantiidhaan. Haalelooyaa. Namni amantiidhaan kadhatu waaqayyo biraa hin fudhata waan ta'eef. Ameen. Amantiidhaan namni kadhatu waaqayyo biraa maal godha? Hin fudhata. Amantee yoo kadhatte, walalamii yoo ta'uu baatte, nama shakku yoo ta'uu baatte, yaadni kee waa hunduma qabee kan gadhiisu yoo ta'uu baatte, waan kadhatte akka waan fudhatteetti yoo lakkoofte waaqayyo sii kennuudhaaf jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Buleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbilaa duwwaa 91299 1049 yoo ittiin argachuu dandeessu. Ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa 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 eebbaaf ta'a. Gooftaan sin haa eebbisu. Haleluuyaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Jabaadhaa. Waaqayyo hojii isaarra jira. Jabaadhaa. Waaqayyo hojii isaarra jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus gisee tokko akkas jedhe. Abbaan koo hojiirra jira anis nan hojjedha. Haleluuyaa. Waaqayyo bara inni itti hojii dhiisee hin jiru waan ta'eef. Abbaan koo hojiirra jira anis nan hojjedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Nus jechi nu jennu kanuma. Abbaan keenya hojiirra jira nus hin hojjenna. Ameen. Nus hin hojjenna. Abbaan keenya hojiirra jira waan ta'eef. Waaqayyo immoo kan hojjetu anaaf isiniin ta'eef hojjeta. Mana Waaqayyoodhaaf. Dhimma mana Waaqayyoo hojjedhaa. Mana Waaqayyoo ijaara. Waaqayyo mana keessan inni ijaara. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dammaqaa ka'aa hojjedhaa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin amantii kanarra dhaabadhee isiniifan kadhadha. Maakraa doolaa baajaalaa baadiyyaa boora laa baajaanaa maadiyyaa boos. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Yaabeessi Waaqayyoon hin kadhatee Waaqayyo sin kenneef akkuma jedhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin nan kadhadha. Laa gaatoonaa maaraa laa baajaalaa baadiyyaa boos. Rool laa baadaanaa maajeelaa baadiyyaa boos. Yaabeessi Waaqayyoon hin kadhatee Waaqayyo sin kenneef jedhee sagalee Waaqayyoodhaa akkuma dubbatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhannaan keessa isiniif haa kennamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhannaan keessa isiniif haa kennamu. Wanti isin Waaqayyoon kadhattan, wanti isin dura Waaqayyootti dhiyeessitan, maqaa Yesuus Kiristoosiin isiniif haa kennamu. Maqaa Yesuusiin 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 isiniif haa kennamu. Magra dala bodina mara la badala bariabos. Roba gadana mala bariabos. Releve jene mediabos. Maqaa caalu maqaa Yesuus isiniif haa kennamu. 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 Kadhannaan keessa isiniif haa kennamu. Kadhannaan keessa isiniif haa kennamu. Kadhannaan keessa isiniif haa kennamu. Maqaa Yesuus isiniif haa kennamu. Maqaa Yesuus isiniif haa kennamu. Maqaa Yesuus isiniif haa kennamu. Wanti isin dura Waaqayyootti kadhattan, wanti isin Waaqayyoon gaafattan, wanti isin dura Waaqayyootti dhiyeessitan, maqaa caalu maqaa Yesuus isiniif haa kennamu. Maqaa Yesuus Kiristoos isiniif haa kennamu. Buleessa koo buleettii ko kadhannaan keessiif haa kennamu.
kadhannaan kee siif haa kennamu, kadhannaan kee siif haa kennamu, kadhannaan kee siif haa kennamu, dhiiga hoolichaatiin siif haa kennamu, kadhannaan kee siif haa laatamu maqaa Yesuusiin. Lagatuu namas rabagada nama jele bediyabos rogala badiyabos lebadii nama jela badiyabos maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin kadhannaan kee siif haa kennamu, dhiiga hoolichaatiin kadhannaan kee siif haa kennamu, dhiiga hoolichaatiin maqaa Yesuus Kiristoositiin kadhannaan kee siif haa kennamu. Wanti ati kadhattu, biyya keef wanta ati kadhattu, saba keef wanta ati kadhattu, mana keef wanta ati kadhattu, ijoollee keef wanta ati kadhattu, maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa kennamu, maqaa Yesuus isiniif haa kennamu, maqaa Yesuus isiniif haa laatamu. Waaqayyo laabantii Waaqaa baneessin haa eebbisu, barri keessan jireenyi keessan maqaa Yesuusiin haa eebbifamu. Homtuu dura keessan hin dhaabatini, homtuu qabeessin dhaabuu hin danda'ini, maqaa Yesuusiitiin eebbifamaa. Barri keessan, jireenyi keessan, hojiin harka keessanii dhiiga hoolichaatiin haa eebbifamu. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Barri keessan, jireenyi keessan, hojiin harka keessanii hundi maqaa Yesuusiin haa eebbifamu. Eebbifamaa, eebbaaf ta'a, eebbifamaa maqaa Yesuus Kiristoositiin. Guddaa sin jaaladha, guddaa sin kabajaa. Akka sin jaaladhu sin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu. Maqaa Yesuusiin kadhannaa keessan argadha, deebii argadha. Waan Waaqayyoon kadhattaniif deebii argadha. Waaqayyo deebiidhaan gara mana keessanii, gara jireenya keessanii haa dhufu. Eebbifamaa. Shaaloom. Ayyaana Waaqaa keessa tura. Haleluuyaa.